Ameerikaa deemuun bifa haarawaan akka dhufaa jirullee wanti dasna jedhe keessa namni isin hin beeyne cal jedheetuma sponsora isin gochuu danda'a. Waan kana guutan sponsora kanallee sponsora kana guutuu wallaallaan nu gaafachuun dagatina. Ingiliffa kana hin beeynu. Ingiliffi kun nu dhibee jira. Warri jettan Ingiliffa akkamitti gara afaan Oromootitti deebisna ka jedhuuf kuno haala kanaan na hordofaa afaan Oromootti deeffachuuf kun Ingiliffaa jechuuf tuqaalee sadii kana tuuxaa jechuudha. Tuqaa sadii erga tuuxee gad deemtee barreeffamoota kana keessa tiraanel selt ka jedhu ni jira. Translation ka jedhu kana gadi Kanaadaa, Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota kamuu ittiin deemtan tartiiban isinii fidaa jechuudha. Guutuu isaa YouTube irraa ni argattu. YouTube Jabboo Miidiyaa jedha itti barreessati guutuu ajireeno seenarraa maal hajumta amma waati koo kanarraa dhageessu kalaama wanta himaa jiru ergaa rabbu sama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyyaa hordoftoota Jabboo Miidiyaa warri Jabboo Miidiyaa daawwattan galatooma. Ammallee daawwachuun dagatina like share subscribe gochuullee hin dagatina. Warri video kana haarawaa argitan ammoo like share subscribe gochuun nu faana dhaabbadhaa isiniin jenna. Guyyaa guyyaan barnoota haarawaa barnoota babbareeda barnoota isin fayyadu isin finnee dhufnaa jechuudha. Keessattuu warri kaayoo Ameerikaa deemuu qabdanii fi warri akkasuma warri akka kiyyaa jechuudha kan Ameerikaa hawwii deemuu qabdanii jechuu baay'ee hawwiin qaba waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee Ameerikaa kana dubbachuuf na taasisaa jechuudha. Isa kanaaf kana akkasumatti amma argitan jedhee yaada Oromiyaa 11 Media ka jedhu irratti Ameerikaa deemuun bifa haarawaan akka dhufaa jirullee argaa jirra jechuunlee arginellee miidiyaa garagaraa tokko irratti Oromiyaa 11 kasoban qabne karaa miidiyaatiin gadi furamee jira jechuudha. Inni kuni kan uumameef nama baqataa biyya namaa jiru qofaadha. Yaani qofa osoo hin taane biyya kamirraayyuu nama rakkataa simachuudhaaf baay'ee qopheedha jechuudha. Inni kun immoo wanni irraa barbaachisu maal fa'a yoo jenne keessattuu warri nama biyya sanirraa qabdan sponsora jechuudha. Sponsora jechuun namoota nama achi keessaa qabanii jechuudha. Ammallee ammoo wanti kun carraa waan isin ajaa'ibu wanti dasna jedhe keessa namni isin hin beeyne cal jedheetuma sponsora isin gochuu danda'a. Waan kana guutatti yaalaa jechuudha. Namni isin hin beeyne sponsora yoo beeytan namatti fira faayuu qabaattan bilbilaati sponsora na godhi. Carraan akkanaa dhufee jira jedhaanii keessattuu ijoolleen biyya kamiitu isinii guutuu dandeenya. Sponsora kanallee sponsora kana guutuu wallaallaan nu gaafachuun dagatina. Okay, asumaan gara welcome croppis kan yeroo ammaa dhufe maqaan isaa welcome croppis jedha kaampaaniin isaa. Okay, welcome croppis jennee itti barreessina karaa Chrome keessa seentanii Google Chrome keessa seentanii jechuudha. Jalqaba irratti Google Chrome eessa jira hoo jenne Google Chrome isa kana Google Chrome kana keessa gadi seentanii eega itti seentan kallattimaan welcome croppis jettanii itti barreessitanii jechuudha. Welcome croppis eega jettanii itti barreessitan innu jalqaba irratti isinii dhufa welcome croppis ka jedhu kana gadi cuqaaftanii jechuudha. Erga isa kana gadi cuqaaftaniin booda option eedanii okay asi kunooti jechuudha. Welcome croppis hin jedhee seensisaa innu okay kanarratti waan isin jechuu barbaade Ingiliffa kana hin beeynu. Ingiliffi kun nu dhibee jira. Warri jettan Ingiliffa akkamitti gara afaan Oromootitti deebisna ka jedhuuf kuno haala kanaan na hordofaa. Ofi jalqaba irratti afaan Oromootti deeffachuuf kun Ingiliffaa jechuudha. Jalqaba irratti afaan Oromootti deeffachuuf tuqaalee sadii kana tuuxaa jechuudha. Tuqaa sadii erga tuuxee gad deemtee barreeffamoota kana keessa tiraanel selt ka jedhu ni jira. Translation ka jedhu kana gadi cuqaaftaa jechuudha. Afaan Oromoo irratti deeffachuuf jechuudha. Akkasin dhimmi haala gaariidhaan ilaaltee keessa deemtee akkamitti maal akka guutuu qabdu bakka kamitti bakka kanatti maal akka guutuu qabdu tartiiban afaan Oromoo keetitti sii deebisaa jechuudha. Okay. Mee amma cuqaasnee ilaallaa kunoo ana afaan Oromootitti naaf deebisee jira. Erga afaan Oromootitti naaf deebisee nan dhibuu jechuudha. Wanti kulliinuu haala gaariin guuttachuu danda'a. Maaliif afaan kiyya haasaa jechuudha. Afaan ani itti dhaladhe afaan ani itti guddadhe jechuudha. Garuu YouTube kana like share subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Barnoota dabaree barnoota babbareeda isiniif hin dhufna. Barnoota kana bichaa miti. Karaa Kanaadaa, Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota kamuu ittiin deemtan
tartiiban isinii fidaa jechuudha. Ammallee tarii Ameerikaan kun nama garii qoosaatti fakkaatu danda'a. Never everything is namni kamiinuu hawwii Ameerikaa qabu guutuu fi dide malee eenyumtuu deemuu hin barbaada jechuudha. Okay, mee kallattii maal itti deemnaa jechuudha amma barnoota isaa jechuudha. Okay, barnoonni isaa jalqaba irratti baqattoota ispoonsara gochuu hawaasa cimsuu jedha. Caalatti baruuf bakka kana jedha. Sirriitti baruuf yookaan information isaa barachuuf caalatti baruuf kadhu gattuu isaa jechuudha. Update argachuuf galmaa'aa jedha. Waan kana galmaa'uuf yookaan ispoonsara biyya sanii qabaattanii yoo jettan update argachuuf galmaa akka jedhu irratti cuqaaftanii galmooftanii jechuudha. Jireenya kee jijjiiri kan kee dabalatee jedha. Kan dabalataa jedha. Welcome Crops jedha. Carraa tajaajila haaraa Ameerikaanotaaf baqattoota bilisummaa nageenya barbaadan simachuu fi dabaree isaatiin hawaasa ofii isaanii irratti jijjiirama fidadhu jedha. Okay, kana isinuu hin dubbiftan jedhee yaada amma mata duree isinii himaa sochii kana irratti hirmaadhaa jedha. Asirratti galmooftanii jechuudha. Kuno mata dureen cimaan bakkeen isaa kanaa jechuudha. Bakkeen inni itti galmooftan bakkeen nama ispoonsara biyya sanii jiru isinii ta'e kuno asirratti isallee guuttanii jechuudha. Okay, gaduma deemtanii mee hin laallaa. Okay, jalqaba irratti maal guuttanii? Jalqaba irratti maqaa keessan guuttanii jechuudha. Maqaa keessan kaabbaa keessanii jechuudha. Okay, mee nama hin guunnaa wajjumaan guunnaa na hordofaa. Okay, kun asitti kaakaakayyuu guuttanii jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti. Okay, anin guutaa isinis keessan guuttanii jechuudha. Okay, Abdurqee jedhee jira. Koodii naannoo jiraattanii jechuudha. Koodii fakkeenyaaf magaalaa keessa jiraattan koodiin keessa maali? Magaalaa keessa jiraattan koodii yoo wallaaltan fakkeenyaaf Riyaadii yoo jiraattan yookaan Itoophiyaa keessa illee Finfinnee yoo jiraattan koodii Finfinnee jettanii itti barreessitan. Yoo Riyaadiin keessa jiraattan illee koodii Riyaad jettanii itti barreessitanii. Okay, nama koodii kiyyatti barreessa kan naannoo jiraadhu jechuudha. Okay, asitti guutee jira jechuudha. Innuu yoo hin guutin bifa diimaa isinitti argisiisa isinii galee. Okay, kunoo ibsuu ka jedhu kan ammoo ibsuu ka jedhullee naannoo jiraattan jechuudha. Naannoo fakkeenyaaf naannoo jiraattan akkami keessa maal jedha inni waa hedduu isinii fidaa jira. Yookaan ka jedhuudha maaloo ka jedhuudha jedhamuun beekama. Siid jedhamu iddoo jiraattan qubee jechuudha. Magaalaa keessa yookaan biyya keessa jiraattan keessatti amma fakkeenyaaf yoo hin beekne immoo isa kana raddeeffattanii dhiisuu waan barbaadan guutuu mirga qabdu jechuudha. Asirratti immoo iimeelii keessan kan jawwaalarraa qabdan guuttanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf iimeelii kiyyaniin guuta yoo jedhee nama fakkeenyaaf iimeelii kiyyeen guuta yoo jedhee okay ni guutaa jechuudha. Nama iimeelii kiyya akkanuma godheetuma iimeelii okay 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 guutee jira jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Kanarratti ammoo lakkoofsa nama ispoonsara isinii ta'uusan bakka kanatti barreessitanii jechuudha. Osoo kan keessan hin taane keessan ka harka qabdan osoo hin taane kan namni sun harkaa qabaatee itti fayyadamu jechuudha. Namni ispoonsara isinii ta'u sun jechuudha. San booda immoo achirra gaddeemtanii galchuu ka jedhu kanatti gixximitti gootanii itti guuttattanii dhiiftanii jechuudha. San booda isaan nama ispoonsara isinii ta'u wajjin haasa'anii waan si barbaachisu achiisii akka mijeessu itti himanii san booda kallattiin gara ispoonsara si gochuutitti deema. Yeroo xiqqoo keessatti yeroo gabaabaa keessatti kan Ameerikaa seentee Ameerikaa keessa shaashaa jettuudha jechuudha. Okay, hundaa ilaali jedha. As keessa seentee immoo waan barbaadde isaanirraa daawwachuu dandeetta. Asirratti daawwadhaa kunoo jedha. Asirratti illee keessa deemtee daawwachuu dandeettaa jechuudha. Akkasumatti gad deemtee yoo jette oduuwwan garaagaraa as keessaa ni argatta. US duudhaa jedha. Duudhaa cimaa namoota haaraa dhuunfanii jechuudha. Okay, welcome Croppsiin kun baay'ee faayidaa qaba. Welcome Croppsii kanatti haa hirmaannu jechuudha. Welcome Croppsiin kun namni fira hin qabnellee namni fira qabullee tokkumaa jechuudha. Maaliif jennaan hundinuu ispoonsara ni ta'uu jechuudha. Ispoonsara isiniif ta'uu yoommoo beeytan nama kadhadhaa ispoonsara nuuf ta'a jedhaati jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya kanarraa kanaaf akkaataa guutuu hin dagatinaa. Welcome Crops jettanii yoo
Google Chrome keessatti barreessitan kallattiimaan argattan. Keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaa akkasuma Dubai, Emiraat, Itoophiyaa biyya kamirraayyuu ni danda'ama jechuudha. Kuni akka isa UN'ti miti. Galatoomaas ni jira barnoonni keenya kan har'a kana fakkaata hanga barnoota biraati walitti deebinutti nagaannaa tura warroonni chaayinaal yookaan yuutuuba keenya sabskiraaybiin goone ammoo sabskiraayib godhaatiin nu faana dhaabbadhaa barnoota keenya nu wajji qoodadhaa baradhaa isiniin jenna galatooma. Barnoota kanammoo guutuu isaa YouTube irraa ni argattu. YouTube Jabbo Media jedha itti barreessati guutuu viidiyoo kana daawwadhaa irraa fayyadamaa galatooma.